Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaantubee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isin bakka jirtanitti akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa har'as qophii xiqqoo takka isiniif qabadhee dhufee jira. Qophiin kiyyas maal jettanii nagaafachuun keessanii oolu jechuudha. Qophiin kiyyas waa'ee keenya jechuudha. Nuti shamarran mana namaa yookaan biyya ormaa hojjennu kana jechuudha. Sababni isaatis ijoollee baay'een ammas gowwoomfamaa jiran jechuudha. Ijoollee darban irraa warroota hin baratinitu jira jechuudha. Egaa dhiiuma tana jechuudha. Deengadduma guyyaa 3 darbu jechuudha. Ijoollee nama 4 dhiirri tokko jechuudha Itoophiyaa taa'ee nama 4 Itoophiyaa irraa haasofsiisa ijoollee kana jechuudha. Shamara akka jaalalaa fakkeessee jechuudha. Shamarroota 4 haasofsiisaa ture. Erga haasofsiiseen booda hoo maal godhe? Sanbira soo deemu jaalallee si malee hin qabu wantoota garaagaraa jedhan jechuudha. Ani barsiisadha wantoota akkasiisan jedhan jechuudha. Egaa shamarri keenya immoo qalbiin isaanii ijoolleen tokko jechuudha. Hundi keenya osoo hin ta'in ijoolleen tokko baay'ee qalbiin keenya xiqqoodha jechuudha. Sababni isaa maaliif? Qalbii maaliif xiqqaan? Nuti ijoolleen mana namaa hojjennu jechuudha biyya ormaa keessatti. Ofii keenyaafuu qilleensa biyya keenyaa nu hawwisiisee maatii keenya yaannee waan meeqa yaanna jechuudha. Astaa nama hin beekneef jaalala jedhee jaalala maqaadhaatii nama nutti dhiyaate tokko haala kamiin maallaqa erguu fi danda'u. Ijoollee 4 irraa bakka tokkotti gara 92,000 fi 800 fi wayii nyaate jechuudha. Kana jechuun isaa birriin xiqqaa miti jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti xiqqaa miti jechuudha. Inni waan barbaadu irraa argate jara 4 blookii godhee jechuudha. Ammas immoo deemoo tan inni kanan biraa akkuma baratame jechuudha. Kanan biraa Facebookidha haa tolu janajjanee an akkasii barsiisadha hiriyaan qabu kana jedhee ammallee jechuudha birrii irraa nyaata. Sababni isaa maaliif? Nuti akkamitti kaayyoo manaa baaniif daganna. Egaa obboleewwan koo kaayyoo manaa baanee dagachuu hin qabnu isiniin jedha asumarraani. Nuti yeroo biyyaa baanu yookaan warroonni haadha manaa ta'anii jiran jechuudha. Maatii ofii dhiisanii ijoollee ofii abbaa manaa ofii dhiisanii mana ofii cufanii xiqqoo of jijjiirra jedhanii ka'anii dhufu jechuudha. Kanaafuu maaliif kaayyoo keenya irratti xiyyeeffachuu dinnee karaa biraa deemna? Fakkeenyaaf shamarri hin heerumnes jechuudha. Isheen warra irraa hin bahin warra kootifan dabarsa. Warra kootifin nan jijjiira. Yookaan immoo mana ijaara kanan godha. Jetteet waa karoorfattee kaayyoo wayii qabattee biyyaa baati jechuudha gaafa biyyaa baatu. Maatiin ishiitis waan qabu hundatti gurguree yoo lafa qabaate lafatti gurguree yoo loon qabaate loon isaatti gurguree homtuu isa mararu jechuudha. Yeroo san deemu feddi kan caalu isaa feddi jechuudha. Abbaa ishiitiif warra ishiitiif jechuudha. Yeroo sanitti akkas immoo kan liqeeffatee birrii kana jechuudha. Yeroo birrii namaa liqeessan akkanumatti namaa liqeessan birrii dhalaan namaa liqeessu jechuudha. Kan dhalaan liqeeffatee ergatutu jira jechuudha. Maaliif boru ofis guddistee nus guddisti waan jedhan yaadanii jechuudha. Akkamitti shamarran keenya hin yaadne jechuun barbaada asumarraani. Shamarran keenya hunda osoo hin taane ijoolleen tokko jiru jechuudha ammallee kan nyaataman. Nama kana jaalalli immoo birriidhaan hin bitamu. Nama kana erga jaalalliin jira jaalatan rakkoo qabu jaalalli nama qaba. Namarraa nama qaba waan ta'eef homaa rakkoo qabu. Jaalalli iddoo si filatu nama si filatu kana si filatu garuu namni kun maaliif akka itti dhiyaate beekuun dirqama. Jaalaluma dhugaatiif illee itti dhiyaatu maallaqa erguu hin qabdu jechuudha. Sababni isaa maallaqaan hin bitamu jechuudha. Jaalalli namnis ta'e jaalalli maallaqaan hin bitamu jechuudha. Kanaafuu akkamitti kaayyoo biyyaa baaniif dagannee
maal asii online irra jaalala eegallee akkamitti jaalala binna? Jaalalli hoo hin bitamaa? Gonkumaa jaalalli hin bitamu. Jaalalli dhugaa onnee keessa yoo hin jiraatin, jaalalli afaanii yeroodhaaf illee yoo ture gargar bahuun hin hafu jechuudha. Namni jechuudha yookaan namni ishiitti dhufe kun maaliif akka itti dhufe osoo hin beekin oluma kaatee jaalalaan jechuudha. Maallaqa ishee argamti jechuudha. Maaliif mokkofamanu akkatti finnuun beekna miti. Mana namaa kana keessatti waan meeqa taane birrii kana hin takka ol baanii takka gadi baanii achi fiinnee as fiinnee maqaan keenya yeroo biyyaa dhufnuu fi maqaan keenya asii tokko miti. Hundi keenya hin beeknu shaqaala kaddaama wanti nuun hin jedhin hin jiru jechuudha. Wanti nuun hin jedhin hin jiru. Mana kiyya kanatti siriyyuu mashqaaraa jedhuun jechuudha. Mashqaaraan maalidha jedhee gaafannaan mashqaaraa jechuus kanaan jette mucayyoon asii na biraa dura wajjin hojjechaa turre takka jechuudha. Itoophiyaadha saba tokko jechuudha. Mashqaaraa jechuun barrii hojjettu jechuudha naan jette jechuudha. Ani immoo yeroo sanatti waan hin beeknee fi haarawaa ta'ee osoo hin ta'in jecha mashqaaraa jedhu kanaayyuu haarawaan dhaga'e jechuudha. Ani kaddaamaadhaan beeka. Yookaan immoo shagaalee moo shageelee jedhan shagaalee sanii nan beeka jechuudha. Egaa akkasii maqaa akkasii kana nuu baasaa. Uffata keenya uffannu hundi keenyaan beekna. Yuunifoormii uffannaa jechuudha. Sababa kana ta'eef maaliif kun ta'uu danda'e? Maaliif akkaataa itti fidde laaluu dadhabde? Maaliif akkaataa itti fidde akkaataatti hojjette? Maaliif akka warra keetirraa baate dagattee isheen maallaqa ergitu jechuudha. Dagattee maaliif maallaqa kee ergita? Maallaqa kee hin qabattu? Warra kee yoo ta'e hoo daangaa malee warra keetuyyuu yoo ta'e abbaa manaa keetis yoo ta'e jechuudha. Daangaa malee hojiirra maallaqa tokko hin oolchin callisteetuma maallaqa kee hin ergin. Maallaqa kee qabadhu. Nama hojiirra si oolchu dhabde taanaan maallaqa kee qabadhu galii gaafa galtee hojii barbaadde ittiin waan bakka barbaadde ittiin deemuu dandeessa jechuudha. Egaa nuti kan biyyaa baanee fi maallaqa of jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruuf jireenya keenya fooyyessuuf rakkoo keessa jirru keessaa bahuuf fakkeenya namni tokko rakkatu malee waa godhanna yookaan waan nu hanqate guuttanna jennee biyyaa baane malee cadhisneetuma biyyaan baane jechuudha nuti. Cadhisnee nama biyyaa bahee miti jechuudha. Maaliif akkas taana? Maaliif nama cadhisee biyyaa bahe yookaan nama kaayyoo hin qabne maaliif taana nuti jechuudha. Nama kaayyoo hin qabne nurra hin jiraatu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Wanti nuti biyyaa baaneef of jijjiiruu, maatii keenya jijjiiruu, maatii keenya iyyuu waan isaan maallaqa keenya irra godhan yookaan maaliin akka hojjechaa jiran beekuun dirqama. Jaalalli online immoo onlineidhaan jaalalli gonkumaa bitamuu hin danda'u. Jaalala qaamanis yoo ta'e maallaqaan miti jaalalli kan bitamu jechuudha. Wal bira jiraataniitu maallaqaan miti kan bitamu jechuudha. Jaalalli jaalala jechuudha. Namoonni akkanaa kun jechuudha jaalala balleessan jechuudha. Maal jennaan namoonni tokko amma jaalalli dhugaa eessa jira? Jaalalli dhugaa hin jiru jenna jechuudha. Sababni isaa maaliifi nutu jaalala balleessa jechuudha. Warroota akkanaa kana jaalala balleessa. Faayidaaf jedhanii jaalala fakkeessanii faayidaaf jedhanii yeroof jedhanii namatti siqanii jaalala fakkeessanii jechuudha. Yeroon boodatti immoo sirraa deemu jechuudha. Maaliif isaan duraayyuu jaalala hin qaban. Nama namichi kun jaalala ijoollee tana qabaatee osoo hin ta'in bakka tokkotti shamara 4 haasofsiisee maallaqa irraa nyaachuun isaa maallaqaafi malee jaalatee miti. Yookaan nama bultii qabu ijoollee isaa ittiin guddifataa birrii isaaniitiin jechuudha maallaqa isaaniitiin wanta barbaade ittiin godhate jechuudha. Akka barbaade biyya isaa keessatti ittiin jiraata. Garuu ishiin asitti dhiiga tuftee halkanii guyyaa hojjettee fiddi jechuudha. Fiddee kaateeti boruuf naa ta'a wajjin jiraadha jedheeni akkasitti birriitti ergiti jechuudha. Tokko immoo iyyuu jiru jechuudha ijoolleen keenya amma ijoolleen biyyatti jechuudha.
sobanii mana fakkeenya hin jalqabanii akka waan jalqabanii fakkeessanii aayibee akkanatti ijaarrata manni wayii akkan birriin naqattee sobee jedha inni jaallateeti miti jaalala fakkeesse gaafa dhufte achii wajjin teenya garuu amma dhumanne minaa ishiin dhuguma seetee maallaqa ishii ergiti jechuudha. Yoo ergitee inni manni inni jedhu kun mana namaati mana isaa osoo hin ta'in jechuudha. Gaafa akkasitti birriirraa fudhatee jedhamas mana sankenoo haganaan ga'e jedhee suuraa kaasetti ergaa yoo barbaade immoo mana sanirra caala bareedaa itti ergee jechuudha. Kun haganaa asii ga'e bareedu gaafa gallachi wajjin teenya akkas jedha jechuudha. Nan arge jechuudha yeroo san biyya keessa hin jira hin deemne abbaa manaa fi haadha manaa turan daa'ima tokko qabu. Daa'ima tokko erga godhatanii booda ishiin akka carraa ta'ee deemte jechuudha. Kuweetii deemte. Mucaan kun baadiyyaatti mana ijaaree jira. Mana ijaareetti maal jedhaan dhaltii sii biteera. Waan hundaa qotiyyoo sii bitannee jirra. Qotiyyoo xindee godhee jira. Saattiin jira. Amma lafallee bitee magaalaan keenya hin jira. Magaalaa sanatti lafas biteen jira. Manallee jalqabee gaafa ati galtu bakka amma achumatti galla nuti rakkoo tokko qabnudhaan kana hunda inni hin goone garuu jechuudha. Nan dhaggeeffadhe jechuudha. Kana hunda inni hin goone garuu ishiin dhugaadha seeti jechuudha. Gaafa wanti kun soba ta'uu nama biraatirraa namoota isaatti dhiyaatanirraa wantoota namoota garagaraarraa gaafa dhageessu wanti kun soba jechuudha. Soba akka ta'e itti manaan sanumarraan jechuudha addaan ba'an jechuudha. Wanta akkanaa kun gaarii miti jechuudha ijoollee keenya dhiirotaatiif illee jechuudha. Wanti akkanaa yoo haadha manaa ofis ta'e gowwoomsuun gaarii miti ofumaaf jechuudha. Bultii koona qabadha jireenya koona qabadha haadha manaa koo wajjin jiraadha yoo jette ofumaa keetiif jireenya kee fooyyessuu dandeessa. Atis ishiin dubartii waan biyyaa baateef tokko beekuu qabda. Haadha manaa ta'e osoo hin ta'in illee biyyaa bahe. Kan haadha manaa hin ta'in sirumaayyuu carroomtudha jechuudha. Maaliif yeroo ishiitti fayyadamtee daftee hojjettee waan ergite maatii ishiitti ergite kan hin ergine immoo harkatti qabatte keessaa galti jechuudha. Gaafa galte seeraan gaa'ela ishii ijaarratte bultii ishiitti seenti jechuudha. Gaafa bultii ishiitti seente san immoo haala jireenya hunda barattee waan biyya kanaa galtuuf seeraan bultii ishiillee qabatti jechuudha. Gowwoomuu hin qabnu jaalala onlaayiniitiin jechuudha. Biyya keessattis immoo jaalalli kamiyyuu maallaqaan hin bitamu. Seera gaa'ela ijaarratanii seera yoo heeruman shamarri takka jechuudha asii galte yeroo san irra bareeda jechuudha. Gaafa asii galte maallaqa ishii nyaattamte akka sammuu taate maraatte intalli ebeluu sun akka qalbii taate qoricha nyaachisan jedhu. Ishiin kan boossuuf maallaqa ishii nama nyaachistee kaateet maallaqa san karaa ittiin argattu dhabdee boochi malee akka qalbii taateetii miti kan maraattu jechuudha. Laal nuti homtuu qorichaanis nun tuqu jechuudha. Amala keenyas kan nama faana asitti biyya ormaa kana keessa nu bulchu jechuudha. Malee waan biraati miti. Araboonni immoo wantoota akkanaa kana namarra hin yaadan jedhee yaadaan. Hin argine mana akkasii. Manamoota baay'een galee mana akkasii mana waa namarratti yaadan sharrii namarratti yaadan hin argine jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Wantoota akkanaa kana hin yaadan jechuudha isaan. Waan barbaadde ta'e amantii barbaadde hordofi. Amantii siifonniin jedhani dantaa isaaniitii miti hojii isaanii qofa hojjedhuufati. Simmuyyuu ergaa biyya